Radio Simbirtu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Torbee guutuu nu eeggachaa kan turtan dhaggeeffattoonni keenya marti bakka jirtanitti nagaan keenya simbiraa ga'u jenna. Akkam jirtu nageenyi badhaadhaa. Har'as akkuma barsiifannee duraan dursinee oduu isin dhageessifna. Itti aansinee qophii simboo fi qophii imalaatu wal duraa duubaan bakkuma jirtanitti isin qaqqabsiifna. Dursa garuu oduu torbee kanaati. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu isaatii kanaan isinitti hima. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gaaffii mirgaa kaafneef mootummaan Itoophiyaa gurra nu dhoowwatee jedhan. Yuunivarsiitii Gondoratti immoo barataan Oromoo tokko hidhataa mootummaatiin ajjeefame. Barataan Yuunivarsiitii Jimmaa addatti raadiyoo Simbirtuutti akka himetti gaaffii mirgaa Oromoon kaase mootummaa Itoophiyaa ammaa biratti gatiin arganne. Oromoon lafarraa buqqaa hidhamaa hojii dhabaa ajjeefamaa fi biyyaa baafamuun akka dhaabbatuuf bulchiinsaa fi yuunivarsiitii Jimmaatti dhiyeeffannus deebii dhabnee jedhe barataa bilisummaa Odaa yuunivarsiitii Jimmaarraati. Gaaffii baay'ee gaafannee waggoota darban qeerroon fincila garbummaa erga jalqabe kaasee gaaffii hedduu gaafanna akka biyyaattis akka pirezidaantii gibbii kaampaasii kanaattis gaaffii baay'ee gaafanna deebii tokko argachuu hin dandeenye gaafannu ilaalcha biraadha kana sintuu agaawwatu sun tumsee sin ergee jedhu malee gaaffii kanaaf deebii tokkotti nu laachuu dandeenye isaan. Gama biraan gaafa 25/2013 hidhataan mootummaa Itoophiyaa yuunivarsiitii Gondor keessatti barataa Oromoo tokko ajjeesuusaatu dhagahame. Barataa damee barnootaa biizineesii fi daldalaa waggaa 3ffaa akka ta'e Antenee Asfaw sababa ajjeefameetiin mormitaniitu jedhamanii barattoonni Oromoo kabiraan 3 qabamanii hidhamaniiru. Isaan kunis barataa Zarihuun Tolasaa, barataa Tewoodiroos Beezii fi kabiraa barataa Tewoodiroos kan jedhamutu hidhamanii fincillis itti fufee jiraachuusaadha oduun achirraa nu ga'e mul'ise. Waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa socho'u torbee darbe keessa loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Gaafa 17/2013 dhiya Harargee aanaa mi'eessoo bakka Baddannaa jedhamutti 2 ajjeese 3 madoo taasiseera. Kana malees 2020/2013 aanaa Bookee bakka Leenca jedhamutti immoo 4 ajjeese 7 madeesseeraa jedha oduun nu qaqqabe. Dagahaabur keessatti dargaggoonni Ogaadeniyaa bifa haaraatiin hidhamaa jiru yeroo ammaa kanatti. Sababni itti hidhamanis miseensotaa fi deeggartoota dhaaba siyaasaa adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaatti jedhamaniitu. Dhiyeenya kana waraanni liyyuu poolis jedhamu dargaggoota 15 magaalaa kana keessatti qabee hidheera. Kana malees liyyuun poolisii kunii fi waraanni biyyoolessaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan dargaggoota 200 ta'an Jijjigaa keessatti hidhaniiru. Namoonni kun yeroo ammaa kana mooraa waraanaa keessa jiru jedhe maddi keenya Ogaadeniyaa Online. Dhumarrattis Saawudii Arabiyaan namoota seeraan ala gara biyya ishee seenaniiru ittiin jette torbee 3 darban keessatti 50 kan ta'an gara Itoophiyaatti deebifte. Ministeerri dantaa alaa Itoophiyaa immoo lammii biyya isaanii 80 ta'an gara biyya isaaniitti deebifneerra jedhanii hin gadda. Mootummaan Itoophiyaa xiyyaara 70tiin halkanii fi guyyaa guuraa ture jedhame. Warri biyya galan akka hojii qabataniif xiyyeeffannaan addaa ni kennamaa jechaa jira mootummaan. Warra Ijiptii, Indooneeziyaa, Maaleeshiyaa fi kan biroos biyya Saawudii dhiisanii bahaa jiru. Baay'inni namoota biyya sana gadhiisanii bahaa jiranii garuu kan Itoophiyaatu caala. Oromoonni hedduun yoo biyyatti deebine lubbuu keenyaaf sodaanna jechuudhaan garatti goran dhabanii jiru jedha maddi keenya Saawudiirraa. Dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan jenne kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Anasi wallare
nafkana onene mate serani beka ipafin narda botu sineka ake janana sun watu jira kanduran singube watu jira paragan nagese watu jira arda morna mube watu jira anasi wallare barjalada mufatti bagajur kenafkana onene mate serani beka ipafin narda botu sineka ake janana sun watu jira kanduran singube watu jira paragan nagese watu jira arda morna mube watu jira siade debu jannara kinnarate ire walif nu kode sila sinkunu sasir tajajila ya nasiega dindira meina finara ya nasiega dindira meina finara duras desera siada marab desera siada tuga moda moti siada suma koda koti siada dugan ragabbe siada darate madabka siada dugan ragabka siada darate madabka siada anasi wallare barjalada mufatti bagajur kenafkana onene mate serani beka ipafin narda botu sineka ake janana sun watu jira kanduran singube watu jira paragan nagese watu jira arda morna ube watu jira anasi wallare barjalala mufatti bagajur kenafkana onene mate serani beka ipafin narda botu sineka ake janana sun watu jira kanduran singube watu jira paragan nagese watu jira arda morna ube watu jira anta abre kandu futu jala onne jala dimite ala anta abre dabe mafakasa ebu jala na kensi basa ya nasiega dindira meina finara ya nasiega dindira meina finara duras desera siada marab desera siada dugan boda moti siada suma koda koti siada dugan ragabbe siada darate madabka siada dugan ragabka siada darate madabka siada duras desera siada watu jira dugan boda moti siada watu jira dugan ragabbe siada watu jira dugan ragabka siada Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon kan simbooti. Aartiin ogummaadha. Beekumsa uumaan kennamu. Dandeettiin kun mala waan keessa ofii gadi baasanii ittiin ibsatanidha. Gariin jaalala ittiin faarfata. Gariin immoo uumaa fi uumama ittiin dinqisiifata. Kaan immoo dhokata tokko ittiin of keessaa baasee ittiin mul'isa. Inni walaloo barreessu dhahannaa madaasaa. Inni walaloo barreessu dhahannaa onneesaa, gubaa madaasaa, godaannisa seenaa,
kulkula dhiita'ee hafee fi maaliifi jedhee ittiin gaaffii gaafata. Deebii isaa namootarraa yoo dhabe akka waan dacheen deebiftuufitti dachee natti himii jedhee muddee qaba. Tulluu fi lageenis natti himaa jedhee isaan bira daaddessa. Walaleessaa Saaphalloo Kadiris gaaffii qabuuf deebii dhabe fakkaata. Uumaatiin natti himii jedha. Har'a qophii simboo keessatti gaaffii qabu bifa walalootiin akkasitti qindeesseera. Dubbadhu yaadachii canqoo yaadachii aanolee seenaa himu jennaan mana himu dide waan sammutti yaaddee himummaa si dhibde lakkii natti dhaame waan yeroo si mudde ati sodaan qabdu himi waan barbaaddee har'a yoo qorqoddeen isheen hoyita booddee rakkoo diinni abboosi irratti miti yaadachii dubbadhu waan kaleessa bade akkaan sirraa baree dhalootatti himuu ifiifis hubadhee ilmaa sirraan qoruu hin dhiifne mallaaleeffa qomarra bororuu diinaa fi fira koo hangaan addaan baruu kanaaf boodee deemse anaaf ta'a boruu yaadni kun sammuu ta'uu osoo niif na dhoru ilmaan seenaan qabne abadan yaa calanqoo calee yaa calanqoo lolaa sirratti gataman lubbuun goota dilaa dirree wareegama uuda lafee tuula jiini oromoodhaa eeboon taakkidduudha akka bakar waaree tokko kumaan lolaa goonni duu seenaan ni jiraatti silaa garuu tan oromoo dubbiin taate faallaa seenaan qabrii galtee lafee dhabdee awwaala. Gooroo odaa galmaa qabrii roobaa qumbii yaatiisuu kallachaa addaan baaftuu dubbii eenyusi jijjiiree sinjee qullubbii qaqallii iddoo qabrii awwaala abbaa keenyaa tan qalloo bareen toomaaf taate qoolnyaa eenyusi taasisa gaatiisuu malkanyaa gola raabaa doorii himi seenaate maaliif taate biraazil nabxe gooroo fuulakkii qofa waan garaa namaa callif ta'atti dabbal muutii gaara arkaadhaa turte wanta maraa garuu tun galti binti hangaarraa qorree haguuggattee taa'u yeroo maraa maaliif akka ta'e naan galle durirra mul'ata dubbadhu tafra qaloorraa bultumaatii simi mudannoo ituurraa dubbiin ciro dhumte jechuun maalirra cilaalo naaf himi seenaa gaafa kaanii hayyuu goota keenya meeqa qisaasanii ilmaan sikkoomantuu qaama isaanii mura golamuu harmaa cira markaa cura akka waliin horree akka hin baay'anne kan dhalate hodhee akka hin guddanne oromoon lubbuudhaan akka hin jiraanne jiitinaafin olkaasii sagalee wayyaa asxaa kalee godaannisa hijaa aduu guyyaa malee dubbadhu yaadachii dubbadhu aanolee atiis hin calleessin dubbadhu gudallee atiis hin calleessin dubbadhu gudallee. Hedduun keenya bu'aa bayii naannoo keenyatti ta'an hin qalbeeffannu ta'a.
Sukkummaa takkaa'u gadi qabaa fi miidhaa uumamarra ga'u namni hubatu danuu miti. Yoo arganis kan dubbatanii fi barumsi irraa argamuu malu jiraachuusaa kan beekan lakkoofsan yartuudha yoo jenne dhugaarraa fagaanne laata. Tole jiruu fi jireenyi caxee yookaan bisingaa takkaa'u bishingaa kan dhala namaa waliin wal fakkaataa laata. Dhaggeeffataan keenya Saaphalloo Kadir kanarrattis akkas jedha walaloo isaatiin. Ajab yaa bishingaa, ajab bi ajaa'iba, ajabi yaa bishingaa waa'ee kenna dhiba yeroo torba kuftee kaata yeroo torba badii maali qabda maal hojjette daba maaluma yakkitee sina kan qarqaba ilmi namaa maaliif olii gassi qaba. Dhiiraa fi dhalaanis yoo si miidhuun argaa warri dubartootaa mooyyessitee dagaatoomaa wal farraqaasitti wal dabrangaa talaa deemtu si buusan malaggaa shuqulaa fi kurkaan si godha waligaa bukeessanii daareessanii bulleessanii si bukeessanii gaasi daakuu ammallee ramadatan dhagaa lakkuma muunamaa si waan akkati mirga dubbiiteen na dhibe ajab yaa bishingaa. Shirri warra dhiiraa kan dhalaa diranii xaarii bittiin godhuun si faffacaasanii ati ammoo haftuu kan si nukkaamsanii magartee lalitta fedhii rabbiiti. Wayitaati ol kaatee dargaggeessa taatu ammaas si baay'ee baaqam deebitee kafuftu. Ajab yaa bishingaa numa jirtaatu. Osoo hin maraatin as biisitte kaayuu walitti agaadan hunda kee waliin ga'u. Osoo atin darbin carqa sirraa baasuu kashiifa si dhaabuun lafa si keessisuu mogolee kee muruun deela si jijjiirsu. Morma kee shalabuun mataa sirraa qaasu qaama kee bobeessaaf walitti si kuusu jireenya kee marti kan nama naasisu. Mataa kee guuranii uudatti daabaluu jirma sirra dhaabuun si deeda qaabulu mashin si miisanii addaan si gulaalu mashawwaraan baaqaaf cillaa kee addaan dhilu sin dhiifne ammaa si boolla si awwaalu. Nama dhiba kan kee gaafan bilisoom ta'a kuma kootitti torba kuftee kaata akkas tahaatuma kunoo lubbuun jirta. Ajab yaa bishingaa nama gaddisiisaa namaas dinqisiisa. Ajab yaa bishingaa nama gaddisiisaa namaas dinqisiisa.
Amma immoo kutaa lammaffaa qophii keenya irra geenyeerra. Kan qophii imalaa. Qophii imalaa har'aa kanaan yaadaan gara godina Jimmaa isin geessinee keessummaa qabna. Akkuma bara darbee bara barnootaa kanattis sochiin qeerroo bilisummaa Oromiyaa godina sana keessatti akka cimaa jirutu himama. Addatti immoo barattoonni yuunivarsiitii fi kolleejjiilee Jimmaa gamtaan yeroo adda addaatti haala argataniin sagalee Oromoo ol kaasaa jiru jedhame. Kabaja irreessaa sirna simannaa barattoota haaraa gumiilee fi walga'iilee adda addaa irratti dhimma Oromoo dhageessisaa jiru jedhama. Dhimma kanarratti barataa injiinarii tokko yuunivarsiitii Jimmaa irraatii dubbifnee jirra. Maqaansaa barataa bilisummaa Odaa ta'uusaa erga nutti himee booda haala mooraa sana keessa jiru akkasittiin ibsuu eegale. Sochiin qeerroo godina Jimmaa fi kaampaasii Jimmaa ilaallatee sochii jabaa fi sochii fuulduratti deemsisu qeerroon kun tumsee qabsoo irratti argama yeroo kana jechuudha. Kanumaan haala jabaa fi haala fudhatama qabuun ilmaan Oromoo fincila diddaa garbummaa kana akka ofirraa dhaabuu fi mootummaan mirga Oromoo kana dhiisee saba darbuuf saba kanaaf nuti immoo wal tumsinee qabsoo jabaa irratti argamti yeroo kana qeerroon. Maalidha gootu akka dargaggootaatti maal gochaadha jirtu sochiirra jirra waggaa jettan akkamitti mootummaa gaaffii keessan dhiyeeffachaa jirtu? Nuti karaa keenya nama barattoonni kaampaasii yuunivarsiitii Jimmaadha wal tumsinee gaaffii gaafannaa gaaffii mirgaa qeerroon bilisummaa qopheesse gaaffii mirgaa qopheessinee fi mootummaa kana gaafannaaf mirga Oromoo akka dhiiramnee fi lafti Oromoo akka irraan fudhatamne Oromoon cal jedhee dhimma siyaasa biraan shakkamee waan abaa'oon keessa hin jirreef akkamittiin hidhamee mana hidhaatti galee cal jedhee yeroo isaa gubaman hidhaatti jiru fi waa'ee lafa Oromoo irratti kan nuti qeerroon bilisummaa godina Jimmaa kun kan hin dubbatu. Deebiin mootummaarraa yookaan qaama bulchiinsaarraa argattoon jira gaaffii keessan kanaaf hangammaatti. Gaaffii baay'ee gaafannee waggoota darban qeerroon fincila diddaa garbummaa erga jalqabe kaasee gaaffii hedduu gaafanna akka biyyaattis akka pirezidaantii gibbii kaampaasii kanaattis gaaffii baay'ee gaafanna deebii tokko argachuu hin dandeenye. Gaafa itti gaafannu ilaalcha biraadha kana sintuu abaa'ootu sin tumsee sin ergee jedhu malee gaaffii kanaaf deebii tokko itti nu laachuu hin dandeenye isaan. Akka isaan jedhanitti abaa'oo faana hidhata qabdu isin? Lakki nuti hidhatan qabnu isaan hojii hidhatan qabnu ofii keenyaatti wal ijaarree mirga Oromootiif falmina malee hojii hidhata tokko illee hin qabnu. Mee amma mootummaan Itoophiyaa gaaffiin Oromoo deebii argateera ofiinu bulchaa jira afaan Oromoo afaan hojii ta'eera jedha. Isin immoo mirga Oromoon eegamnee Oromoon hidhamaa jira jettu. Mee isa hidhamuutiin ala gaaffiin Oromoo mootummaan deebi'eera kan jedhu kana isin immoo hin deebine jettan bal'isaatii dhaggeeffattoota keenyatti himame akka gaaffii dhaloota haaraa qabatnee kaane jettaniitti maal jechuu keessanidha gaaffiin Oromoon deebine wayita jettan? Gaaffiin Oromoo mootummaan kun deebi'eera jedha. Gaaffiin Oromoo garuu kallattii kamiin deebi'uu miti deebi'uu illee qabne ammayyuu jechuudha. Gaaffiin nuti gaafannu deebii argachaa hin jiru isaanis deebisaa hin jiranii sobanii piroopagaandaa isaanii addunyaatti labsachuudhaaf waan hin jirre jira jedhu isaanii nama deebiyyuu fayyaala jiraa jedhu maaliif soba takkaaluma takkuma deebi'uudhaaf hin yaalle kan nuti gaafanne lafti Oromoo irraan fudhatamin jechaa jirraa fudhatameera. Namni Oromoon calqida hidhanii jennaa hidhamaa jira. Gaaffii sakamtu deebii argateree dhimma isaanii ofuma ta'anii murteessanii horii fudhatama argachuudhaaf jecha kan isaan gaaffii Oromoo deebi'eera malee afaan biyyattis ta'uu miti. Godina Oromiyaa hundumaa keessatti afaan Oromoo akka afaan kadhattuutti ilaalamaa jira kan afaan biyyattii ta'uu miti. Qeerroon bilisummaa kan inni gaafatu mirgi Oromoo karaa malee hin hiikamne gaaffiin Oromoo deebii haa argatu. Ijoolleen kan calqiste mana hidhaatti maaliif namni fi lafti Oromoo maaliif darbe harka Ormaatti investeerota Ormaatiin maaliif itti hin deema. Ijoolleen Oromoo maaliif itti qaxarantoo jiraa deemti. Maaf iddoo hojii dhabdi. Barattee maaliif itti galma geessu ijoolleen keenya biyyuma keenya keessatti hundumtumaatti kennu dhiisaadha gaaffiin keenya kan gaafannu garuu deebisuu miti hamma aasaatti siisaatti illee yaanii yaadanii. Wanti afaan hojiitti jira afaan tokko jedhanii mutuffatu keessa ba'anii jechuudha. Baay'ee mirgi keenya dhiitamaadha akka malee. Kana Waaqayyootu godhatee
namatti godhatee waan isaa wallaalan. Amma yuunivarsiitii keessan keessatti bara darbee gumii afaan Oromoo laalchisee gaaffiin ka'ee barattoonni gariinis hidhamanii turanii ka jedhu nu ga'ee nuti sirratti hojjennee ture. Haalli sun maalirra jira? Amma tasgabbaa'ee afaan Oromoo televizyiinii ilaaluunis diraama qopheessuunis hayyamameera. Barattoonni yeroo sana hidhamanii hiikamaniiru. Maalirra jirtu? Barattoonni yeroo sana hidhamanii hundaan illeedha. Namoota hidhaman kan nutti agarsiisan namoota baay'eetu hidhama dhanni ilaaluudhaaf baay'ee allaa garuu nutti agarsiisan jara kanatti agarsiisanii ammallee ayyamni tokko illee nayyumamne afaan Oromoo akka isaan wayyaman TV afaan Oromoo qofa malee fiilmii afaan Oromoo gashinuun dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Qophiin Oromoo qopheeffate kamiyyuu ilaaluu hin dandeenyu. Garuu TV nan wayyamu. TV sana wayyaman immoo TV Oromiyaadha. Oduu kan isaanii irratti darba malee kan Oromoo fakkaatu kan dhugaadhaaf dubbatu tokko illee wanta irratti darbu hin jiru. Kun hundi isaanii sobumaadha. Fudhataman qabu dubbii isaanii as keessatti deebii hin argannaan garraatti illee. Amma barana barattoonni hidhaman jiru yookaan immoo lakkoofsaan hagammaatti yuunivarsiitii Jimmaadhaa qabamanii barattoonni hidhaman beekuu hin danda'ama dargaggoo bilisummaa? Ilaa an kanan jedhu ani barataa baay'eetu hidhama. Akka Jimmaatti akka godinaatti baay'ee Oromoo maquma Oromootiin kan hidhaman illee hedduudha. Garuu bira gahamuu hin danda'amu waan meeqa dubbatu nama dhaqee hordofu nama dhaqee manidhaatti gaafatu ilaalcha biraa keessa gashanii boodinaan hordofanii duukaa walii qabu waan ta'eef ijoolleen keenya giddii keessaa baatee nagaraan giddiitti sin deebitu sababa kanaatiif akka itti deemanii gaafatan jiru. Yoo gaafatan bira gahuun hin danda'amu yoo gaafatan immoo namoota dhaqanii bira kana manidhaatti gaafatan hordofanii qabanii algoritma lafa isaanitti kan hin beeknu iddoo sana galataatti fiidhanii rakkina guddaa amma hin jiran himamuu hin dandeenye kanatu itti caalaa jira amma immoo kan Oromoo kanaa baay'ee itti caalaa jira. Akkasiin jettanitti dargaggoota hidhuu qofa otoo hin taane hojjetaa mootummaa yookaan immoo daldalaallee hojiin ala godhuutu mul'ata akka jedhu tokko kaaftee turte. Fakkeenya kaasuu hin danda'ama daldalaa Oromoo kan daldalaan ala godhameeru akka isin beektanitti. Eeyyaan nama kanallee maqaa isaa yoo beeka. Namni daldalaan kun nama buna Wallaggaa Jimmaa eessaraallee buna bituudha. Nama jabaadha, nama guddaadha. Nama durdurii har'a miti bara dargiillee nama investeerii ilma Oromoodha. Nama tokkittidha inni jiru Oromoon kan ilaalee abdiinoota nama tokkitti kanaadha. Carraa hojii gaafa Oromootiif namichi kun banu ilaalcha duraa qaba jedhanii namicha kana eeyyamarraa fudhataniiru. Amma jechuudha eeyyamarraa fudhatanii akkasittiin jooraa jira dhukkubsatee illee mana ciisa namichi kun hojii Oromoon karaa kamiin lafa investimentii qabatee akkana jenne gochaa jiru. Namicha kanallee eeyyama bunaa kana galchiisanii jooraa jira. Konkolaataan eebbite irraa gurguranii naannoo konkolaataa 200 kana gurguree baajeta mana baankiitti deebisara baankiin irraa fudhatu namichi kun jooraa ta'ee jira. Oromoon akkatti socho'uun qabu akkatti hojjetu illee tokko qabu. Magaalaa kamitti kun yookaan naannoo iddoo kamitti godina kamitti? Kunoo namni kun dhaloonni isaa nama Ashiidha. Dhaloonni isaa nama Qellam Wallaggaa na Ashiidha. Kan inni jiraatu as magaalaa Finfinneedha. Naannoon isaa Maashalqanyaadha. Naannoo Qaallitti naannoo Bileentii konkolaataa kanaadha. Magaazina gurguddaa nama qabuudha amma illee magarsiisaniiru rakkatee hojjettoota Oromoo hunduma nama 78 ol kan ta'u hojiirraa konkolaachisaa nama 78 nama hin beeku ariyeera warra biiroo hojjetan naannoo nama 27 ariyeera nama 100 Oromoo maqaan Oromootiin Oromoon magarroo kun yeroota kana ariyee Tigiroota warra itti keessaniiru warra Amaaraatu achi keessatti argama sa'aatii kanatti biiroo kana keessatti hamma isheen cufamtutti eeyyamii gashiisaniiru hundumaa konkolaataas gurgurchiisanii. Egaa amma akkasiin jettanitti deebii argachaa hin jirtani. Kanaaf boonni isaa maal ta'a ree gaaffiin keessan erga deebii dhabee maal ta'uuf deema isiniif mootummaa jidduu haalli hariiroon jiru? Nuti mootummaa wajjin yoomiyyuu akka kanatti waliigaluu akka hin dandeenye nuti deemnaa ilmaan Oromoo hundumtuu beeku. Warri mana mootummaa keessa hojjetan warri OPDO'n galiin mootummaa kanaallee akka mootummaan Oromoo irraa dhiibbaa guddaa gahaa jiru isaanillee beeku. Isaan iyyuu balaaleffachuu irratti argamu sa'aatii kanaa jechuudha. Nuti qofa miti. Nuti sababa kanaatiif hamma gaaffiin keenya deebii argatutti qabsoo kanas booddee hin deebinu tumsa qeerroo kana duukaa dhaabannee
هم مرجي أورمو كذا جمو لفتي كل لفت أورمو كل المان أورمو تديروتي فول راتي كافسو كن يتفون نمرة بود هندي barataa bilisummaa Odaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraati yaada xumuraa yookaan immoo dhaamsa yoo qabaatte carraan sii kenna. Dhaamsi qabu lammiileen Oromoo biyya alaa jiran hundumtuu kan biyya keessa jiran tuntu qeerroo kana bukkee dhaabatanii qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroon jalqabe kana akka isaan galmaan ga'anii dhaamsa koo dabarfadhaa. qabsoon jalqabame kun qeerroon jalqabame kun immoo biyya alaa giddu galata godhachuu qabu. Biyya Oromiyaa kana giddu galata godhatee qabsoo jalqabame kana mootummaa irraa hin cituun finiinsinee akka mirga Oromoo kabachiisnu lafa Oromootiif deebi'u dhaamsa guddaan qaba kallattii hundumaarra namoota jiran kanaaf. Tole barataa bilisummaa Odaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraati yeroo kee fudhattee haala yeroo irratti keessattuu sochii qeerroo godina Jimmaa ilaalchisee ibsaa dhaggeeffattoota simbirtuuf waan kenniteef galatoomi fayyaa ta'e. Dhaggeeffattoota keenya komee dhiyaate kanaaf deebii argachuuf jecha gara pirezidantii Yuunivarsiitii Jimmaa poolisii fi bulchiinsa naannoo sanaatti bilbiluudhaaf kan yaalle har'aaf hin milkoofne yoo arganne yeroo biraa qabanneetu dhiyaanna. Amma sirba kana sin affeerreerra.
Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne xumurreerra. Waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Torbee qophii biraatiin walitti deebina. Yo